Akkam jirtu dhaggeeffattoota Odaa Miidiyaa Intercept oduuwwan guyyaa har'aa isin dhageessifnaa nu waliin tiraasiniin jenna. Godina Wallaggaa Lixaatti waraanni ABO 40 ol ta'an waraana mootummaan ajjeefamuun dhaga'ame. Dararri ABO'n uummata keenya irraan gahaa jiru gocha nafxanyaa duriin olitti kan ilaalamu ta'uu hayyoonni Oromoo xiinxala kennan. Oromiyaatti barana bunni toonii 400,000 gabaa alaatti ergamuuf hojjetamaa jiraachuun himame. Naannoon Amaaraa finxaaleeyyiin diigamuuf ture baraaramuu danda'ameeras jedhame. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa kunneen mata dureewwan oduu keenyaa turanii amma immoo oduu bal'inaatti isin dabarsina. Godina Wallaggaa Lixaatti waraanni ABO 40 ol ta'an waraana mootummaan ajjeefamuun dhaga'ame. Godina Wallaggaa Lixaatti sakatta'iinsa raayyaan ittisa biyyaa taasiseen waraanni ABO 40 ol ajjeefamuu fi baay'een isaanii immoo madaa'uu uummata naannoo sana jiran irraa odeeffanne. Hidhattoonni kun namaa fi qabeenya irratti miidhaa geessisuuf osoo bosona keessa lo'aa jiranii tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa fudhateen kasaaraa hamaa galmeessuu isaanii sabquunnamtiin raayyaa ittisa biyyaa beekseera. Tarkaanfii fudhatame kanaanis qorichoota yaalaaf oolan kilaashkoofiiwwan rasaasa isaanii waliin baay'inaan booji'amuu maddi raayyaa ittisa biyyaa irraa odeeffannee ni addeessa. Godina Wallaggaa Bahaatti immoo ramaddii humna nageenyaa walirraa hin cinne taasifameen humni finxaalessitootaa dadhabaa dhufeera jedhame. Gamaagama hojii nageenyaa godinichaan gaggeeffameen yeroo ammaa kana hojii nageenyaa bu'aa qabeessa ta'e dhufeera jechuunis ibsameera. Humni finxaalessitoota godinicha keessa socho'u yaadama misoomarraa karaa fagaatee fi duudhaa uummataa karaa cabseen uummata kan ajjeesu, kan buqqisu, kan saamuu fi dhaabbilee kan barbadeessu waan ta'eef shororkeessitoota kana balleessuun filannoo osoo hin taane dirqamadha jechuun bulchaan godina Wallagga Bahaa obbo Waggaarii Nagarii haasaa taasisaniiru. Dararri ABO'n uummata keenya irraan gahaa jiru gocha nafxanyaa duriin olitti kan ilaalamu ta'uu hayyoonni Oromoo xiinxala kennan. Dararri ABO'n uummata Oromoo irraan gahaa jiru gocha nafxanyaa duriin olitti kan ilaalamu ta'uu hayyoonni Oromoo tokko tokko xiinxala isaanii dhiyeessaa jiru. Namni qabsoo uummata Oromoof manaa ba'e yaadama kamiinuu gocha sookunneessaa Oromoo irratti hin raawwatu. Waraanni ABO garuu qaama isa waraanuuf ba'e waraana mootummaa baqatee uummata waraanuutti deebi'e jechuun hayyoonni Oromoo qeeqa isaanii kennaa jiru. Kanaafuu uummanni Oromoo gocha diinummaa kana fuuldura dhaabbachuun ofirraa qolachuu qaba jechuunis hayyoonni kun dabalataan ibsaniiru. Uummanni Oromoo ABO akka qabsaa isaa godhatee ilaalaa ture. ABO'n garuu karaa hin beekamneen diina uummata Oromoo ta'ee argameenis yaada hayyoota kanaati. Oromiyaatti barana buna toonii 400,000 gabaa alaatti erguuf hojjetamaa jiraachuun himame. Naannoo Oromiyaatti bara kana buna lafa hektaara miliyoona 1,400 irratti misoome irraa oomisha toonii miliyoona 1,100 walitti qabuuf karoorfamee hojjetamaa akka jiru biiroon qonnaa Oromiyaa beeksise. Hanga ammaattis bunni toonii 100,000 caalu walitti qabamuu hoogganaa ittaanaan biiroo qonnaa Oromiyaatti itti gaafatamaan damee bunaa fi kuduraa obbo Mahammad Saanii Amiin himaniiru. Buna barana walitti qabu keessaas tooniin 700,000tti siqu gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuuf hojjetamaa jedhame. Naannoon Amaaraa finxaaleeyyiin diigamuuf ture baraaramuun danda'ameera jedhame.
Naannoon Amaaraa humna finxaaleeyyiin diigamuuf ture raayyaa ittisa biyyaan baraaramuu ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu haala yeroo naannoo Amaaraa irratti miidiyaaf ibsa kennaniiru. Qaamoleen nageenyaa tarkaanfii nageenyaa eeguu fudhateen nageenyi naannichaa tasgabbaa'aa jiraachuunis ibsaniiru. Deeggartoonnii fi finxaaleeyyiin Jeewusaa 4 kiiloo seenna jedhaa turanis kaayyoon isaanii guutumaan guutuutti fashalaa'uu Dr. Laggasaa Tulluu dabalataan himaniiru. Ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu ibsa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa baase irrattis yaada kennaniin ibsichi odeeffannoo madaalawaa kan hin taanee fi dhugaa irratti kan hundaa'e miti jedhaniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduuwwan hanga ammatti isinitti himaa turre kanneen turanii guyyaa boruu oduuwwan birootiin wal agarraatii nagaan nu tura.